Febraarii 10 baatii 2 2025 oolmaa sharafa guyyaa har'aa kan ittiin oolee karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankii kanaan isiniif fidee dhufe jechuudha. Yooyyaa harka fuune jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu hunduma keessaniyyuu jechuun jaalladha. Kanatti aansuun namoonni chaanala koof haaraa taatan sabskiraayib godha, laayik sheer gochuun obboleewwan keessaniif daddabarsa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu waa'ee sharafaa irratti jechuudha. Sharafoonni guyyaarraa gara guyyaatti akka jijjiiraman yookiin immoo bakka dhaabbataa akka hin teenye karaa gabaa gurraachaatiin isinitti himeetiin jira. Dabalataanis immoo karaa baankiis immoo biyyoota muraasa kanneen akka Ameerikaa doolaaraa, yuuroo, Swiss firankii, akkasumallee Kuweet diinaar, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, paawundi sterlingii, Swiss firankii warreen kana karaa baankiitiin illee isinii fidee dhufe karaa gabaa gurraachaatiin immoo akkasuma Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, akkasumallee yuuroo, Joordaan, Bahariin warreen kana biyyoota naannoo 18 isinii qabadhee dhufeen jira. Isinirraa kan eegamu laayikii gochuu bichaadha isiniin jedha. Turtiin keessan hanga xumuraa ana wajjin haa ta'u. Tokkoffaa irratti Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa oolmaansaa karaa gabaa gurraachaatiin 146.25 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa eengaddaa isin biraan ga'een ture. Guyyaa eengaddaa gara 145tti gadi siqee ture. Har'a garuu 146.25tti ol siqeetiin jira jechuudha. Kanaafidha yeroo hundumaa dhaabbataa miti gabaan gurraachi jijjiiramaa jira yeroo isiniin jedhu jechuudha. Isa kanammoo namoonni mirkaneeffachuu barbaannaa ilaaluullee barbaannaa. Akkasumallee dhugaasaa adda baafachuu barbaannetan iskiriinshuutii irra isin ka'a. Guyyaan irraa Febraarii 10 baatii 2 2025 ta'uusaa adda baafattanii beekuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 124.0tiin ooleera jechuudha. Inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 151.34 oolee jira. Akkasuma yuuroon tokko immoo karaa baankiitiin immoo jechuudha 128.33 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Swiss firankiidha. Swiss firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 160.79 oolee jira. Akkasuma Swiss firankiin tokko immoo karaa baankiitiin 134.14 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 20.4 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya sagaleen koo yoo xiqqoo tokko gadi isin jalaa bu'ee na of koshaasin jechuun barbaada. Akkuma beektanii xinnoo gubbaa jiru jechuudha. Kanaaf sagalee kiyya garmalee gadi qabeetiin jira. Yoo tasan agaamu isinitti ta'e na of kolchaasin jedha jechuudha. Egaa inni itti aanu immoo Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaati yookiin karaa gabaa bilaak maarketiidhaan jechuudha 473.93 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kuweet diinaarri tokko karaa baankiitiin immoo 394.88 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 206.49 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 102.29 oolee jira. Inni itti aanu Bahariin diinaaridha. Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 388.28 oolee jira jechuudha. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 91.93 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 181.80 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 152.38 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin yookiin bilaak maarketiidhaan 39.24 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 39.33
82 oolee jira jechuudha. Egaa namoonni ilaaluu barbaadan Dubaay guyyaa har'aa akka inni gabaa gurraachaan oolee iskiriinshuutii irra isiniin ka'a. Guyyaan har'aa Febraarii 10 baatii 2025 ta'uusaa beekuu dandeessu jedhee yaada. Akkasumallee immoo karaa baankiitiin immoo Saudiin Dubaay diraamni tokko 33.76 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa riyaaliidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 39.4 oolee jira jechuudha. Egaa namoonni isa kana ilaallachuu barbaadan iskiriinshuut irra nan isinii godha. Isinillee Febraarii 10 baatii 2025 ta'uusaa adda baaftanii beekuu dandeessu. Dabalataan immoo warri Saudi Arabiyaa jirtan namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha. Namoonni 3,000 olitti qabdanii guyyaa har'aa 27.50 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni birriin keessan immoo xiqqishuu taate immoo hanga 2,000 gadi hanga 500 kan qabdan immoo jechuudha 28 oolee jira. Isa kana immoo namoonni baay'ifachuu dandeessan beektu jedheeti yaada. Fakkeenyaaf yoo 4,000 qabaatte 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 27.50 jettee argachuu dandeessa. Akkasuma warri birrii xiqqoo taatan 500 yoo qabaatte 500 baay'isuu 1,000 hiruu 28 jettanii argachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin immoo 33.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa Olmaasaa 40.90 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin Olmaasaa guyyaa har'aa 13.39 oolee jira jechuudha. Akkasuma Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 379.92 oolee jira. Inni itti aanu immoo Turkii liileedha. Turkii liileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.6 oolee jira jechuudha. Akkasuma Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 2.90 oolee jira. Inni dhumaa yookiin immoo Yemenii riyaalli tokko jechuudha guyyaa har'aa 0.58 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtootaa kabajamtoota kiyya viidiyoo gaggabaabduu ani isin biraan ga'u isin immoo laayik gochuu bichaa akkasumallee sabiskiraayib godhaatii maatii kotti daddabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo yeroo hundumaa gaggabaabsee isinii hojjedha. Maaliif yoo jettanii akka yeroo keessan isinirraa hin gubne kan koollee akka hin gubne kan keessanillee giddu galeessa godheetaniin viidiyoolee gaggabaabduu isin biraan geessisa jechuudha. Isin immoo kan na jajjabeessuu qabdan laayikii bichaadha. Laayikii waan tokkollee isin hin baasisu. Turtii gaarii.